suuraa garanaa gara siin postotiin siin jedhee si dadhabee mee maal goona ishee Obbolummaa jettee wanti na dorsistuuf hin jirtu afaan tokko dubbannaa misitti nama. Obbolummaa farsaniitii na dhagaye. Maka obbolummaa fi jinniin beeynummaati. Ani siin jaala dooneen si jaallu malee si jibbuun qabu waan ta'eef. akkanan taare amma maa walitti asitti nu wazaa garuu kun maa Frank nu gootatti garanaa garas maa nu jaallisita. Beekaati wallahi beekaati kan hunda kan hin jiru biraan giisin godhu jira. Noof galchaa sorry dumash. Lakkaan dumaashii naa dubbatu kana waan dubbadhu mee dumaashii anamma kana namnu. Abdi Shaaustee. Ani jechuun ani beektani ani yoo dubbadhe waan dhugaa dubbachuu barbaada isin hundi keessanuu kijibdan waan ta'eef an dhimma keessan keessa bahuu barbaada. Kan oofta dumaa keessatti amma kunoo kana oofta galgala. Inni Itoophiyaa jira. Harreerar. Ya Allah ya Allah. Ida akka namni si soba gartee araatanya bashaabadi adareetti ante harargee jiraatti. Amma jedhanii ni si. Kanaafuu beekama waa'ee jirma. Miskina wallahi Allah orang mau sekali rata araf juta radute. Beekan jabar dumash. Ya Allah araatanya jira sin jira. Ini nana masa kesob. Anak mal janin beita. Amerika jira. La video dia jelas ini arkendra wallahi. Allah ilmi nama ma farada wallahi baka gue samboda di mana mama nulisnya. Gua rapi. Ini biya ala jira inni illee biyya nama jira fagoo jira biyya araba jira. Sanimani biya kabar sampai kadi sinje berarti ini biya araba jurus ni. Yo ini sana manu ara nama family dah. Wallahi yang baik enak di siste wain isi yang mai timelle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akin naga arko. Ninka adu hadda jeceshahay runta maadu sheegtid. No Somalinya. Najat strong moment. Koy taasay. Haa soy tudisi Somali fet. No Somalinya. Amaranya Orofa Oromo dubbat. Afaan Oromoo haye. Akkami jirtan durante. Nagiya galatasa. Nuti silal ጊዜ hunda prankiin hin godhina. Yoo wal jaallatanis nuti ni jaallanna. Akka. Yoo waliif feenis obboleeyyummaa Rabbii waliif wanni jedhaniiti uummataaf ibsa godha. Nuti illee nu barbaachisu jirtanii beeyta. Eeshi. Arafaatoo dhageessee miiree amma xumuranne baranaaf arafaatooni uummanni illee akkanatti biraa shan jala burjaajaa. Yoonis bareedduu tana agartu tana wanni irraa bahaan jiru. Atisha dhageeffamaa. Isi silal obboleeyyummaa gorsaanii arafa inaan kaaduu addaa jeceshahay runta u sheeg. Somali family. Af Somali ma garanayo ani afaramu bicha. Inshallah taado. Ma garanayo Somali. Taakanaati nutis quraanu galeeti mee wajjaha sawa. Maal wanni haasofnu beekanaaf isheen amma akka durii miti xumurannee miira isheen nu dhagaartanii har'a obbolummaa mati jala sararree isinis na kassastee na kumattee nan kumatiin ani akkaatii miidhamtu barbaadu jedheen itti mee khalaas waan jiru waliin sirreeffannee jirra amma isiin obboleettii koodha. Arafaati maal irraa jettame taate. Isiin immoo isin rakkisne warra koomentii waa habartaniif waa isaaniiti. Bakkachuu qofa moo? Akkasii miree arafa. Waan jennu wallaalle bara. Walii gallee irraa anaaf isheen amma isheenis nan kumattu. Hin gorsaanii jira bara.
gorsi. Bareedaadha. waan akkasitti galatoomeetis najaat Maal Thank sirra you. kun qabu. dhageessee arafaatu Mangistii kana mishiroon irraa achi hin baasin. Obboleetti. maatiin Najaat. Nagee qabdaa fayyee qabdaa warra isaati garuu naa taate lubbu. Bareedaa haadha. Maashaallah anis warraa dareeti. Gocha lanchoo Isarraan deemu dhiishe fokkottuu dajeena. Dhiishe roormaan tasbaanaanii bakka haadhiisi. Jaalaltii dirqiin taatu haa Najaat. ni bareedda waan isirraa baay'ee takka illee hin jiru. Ayee. Ati shaatilleen itti yaaditi. hin nageenye bareedinni ilmi namaa fiizikaalaan hin laalamu miti akkanatti ilaalan yookaan illee laaleen osoo hin taane keessaan himi bareedinni ilmi namaa qalbiidhaan onneedhaan Amma ayee. Warakannee. Waara kanneen hin rakkatin abshirii bakka sa'aatiin illee nutti guyyaa oftee guyyaa irraa galgala irraa akkana nu darqite lubbuyyeen illee waan jiru ani haasofne xumurremii wanni nu hafe maaltu jira osoo naxxanaaqaqin deemee kiyyaan sun illee Sababa keessanitti namni jaalala keessa seenu jira laal. Uummanni akka wal jaalatu uummataaf fakkii ta'uu jirtaniiti wal jaaladhaa. bareedina isii tokkoffaa fiizikaala qofa osoo hin taane amalli isiillee tokkoffaadha keessi isiillee onneen isiillee qulqulluu garuu gaa akkasitti miti akkana ebaluun yookaaniif ati anamma lafaa ka'ee najaati yoo si jaaladhe siin jedhe already na jaalachuu dhabuu dandeessa ati sii galee anatu si jaalate malee yoo nama sitti bo'e ka'ee najaati si jaaladha jedhee accept na goota. Rabbi jechaas ma goota fa'a. Rabbi jechaas ma goota fa'a. Rabbi maa jecha na goota amma Najaatiin gootu rabbi jecha. Waan dubbii fixxee jirti bar. Maal irraa jibbite? Fatisha maal irraa jibbite micoota namni? Meenaa gaafadhu. namni namarraa waan jibbu namarraa fiizikaala namaa gammatee hin jibbu ani sii galee fiizikaala illee nama hin jaalatu. As baatee si himte. Already ani sii dura jaalallee qabaachuu danda'a beekta. Aara mudii nutti qabatanii dhiisi bakka Najaatiin kanatiin wallaahi haa qabaatu. Walii zinaadis. Kadhaa maal qabaree kadhaa kadhataa hin jirtu bira jaalallee Innaa duuba jaalallee qaba jettee mudii nutti qabatta. Fatisha amma micoon kafartee jirti agartee miti? Aartee jechuudha. Bakka ishii yoo Jaalala isii beekiif. bakka mee deemaa rafaa amma deemaa rafaa. Mudii nutti qabatanii hirribaatiin nuyi maam nuti ni rafna. Ariifaa baadiyyaa. Hirriba keenya namni nuyi maa nuti ni beena. Maal jette Oromoon intaltii na fuudhe jette wii ifiifi ifraa kasheessite bareedaa akka keetti buka kabbaa qadii nabu warshaa dhiiraa addunyaa irraa dhaabbate seete. Inooti laal. Ni rafa. Najaat raqa beekee keessaa na ergime. Hayyee. Akkasiiti mudii nutti qabatiin obboleessa nuti. Beekaa maal jechuu? Namayyuu ni rafaa. Ana maanatti aartaree lubbuu. Maal jechuu isin namaan akkasii dubbachuu jiru. Arafa jaalala intaltii na fuudhette bara Oromoon turfitte intaltii na fuudhette wii ifiifi ifra kasheessite ansiin jaaladhee seela boo kiyyaatu kan hundi na tuffachiisa. Obboleessa kiyya kasii olii malee kasii gadi hin fidu anummaa achi limbitti hin tullaa. Wallahi baraatu. Hin fiddaa hin beekaa bara. Bas salama saniifuu mudii nutti qabati mana geessa jirraami namni mana namaa jiru kabaja qaba nu hojjaase akka obbolummaa sunii adda deemna rafaa sun nuyi maa hirriba. Okko ammaani amma muudii yoomin qabadhe muudii akkam qabadhe abdii gootu seen. Ayyoo muudii qabadhe arafaat. Najaat wallahi agartee mi wallahi billahi tallahi agartee mi
Kanummaan tanaa agartee mi keessaa olii mana keessaa gadi fidu laakiin inni jaalalleen qabamaa reemudii gaarii miti san waan ta'eef intalti na fudhattee fi irra kasheessitee waa marsan ta'a. Galatoom. Abdi maan na Arafaat taragaaggayi. Taragaagoo wanti guyyuu nurra si qaaltuuf maali ati? Maal jedhee sirra siqaree hawwama jiru sitti mee maanatti haala? Oi, aboo isin qoy likki walitti maanimne uummata farada qoy isin lamaan maan rakkoon keessa maan. Ardi shaamaleetis akkana wasaarre wallaahi. Yookaan wal abaartu yookaan wal faarsitu yookaan wal loltu yookaan wal jibbitu maal jechuudha qoy isin maa inni qoy maa maqaan nyaattan. Balaan buute. Ani maal godhe ani waan jiru himee amma natti qabu jirti ammas ganama ammaa nutti maal jetta maal afaan nagaa dubbataa jira maal jechuudha lubbu. Asanii miti najaat akkana micaatana maal irraa dhabdee micaatana mee isaa irraa irruudhaa marsi taatee jaaladduun jennaan isii durallee jaalallee qabaachuu mala. Jaalala matan ta'e hafarsinee hin jirru uffaa kaa hedduu deddeemee kaa deemi jaalallee akkasuma qabna nuti jaalallee laal qacalee qabna qacalee ilmoo amma 10 takka bareeda. Qabaata kinoo kana ammaa dhugama dubbataa hartaatillee maal balleessere. Bara deemi budii nuti hin qabatin. Manni lameen kun wal jaalatanii dhugaa dubbachuudhaaf. Muudii kam qabadhe ani maa hartaati kana arrabsitu kana baran jaalallee erga qabaatte yoomin si qabere anillee maaliif akkasnaan jetta maal balleesse. Jechuun atis ni qabda atis ni qabaa jechuu fadeeti. Kana waan irraa najaatiitti himtuun qabu. Lameenuu hin qabdan isin lameenuu hin qabdan. Lamaanuu yoo qabaanne akkamii waliin jiraan dare akkasumatti. Waa ormoota rakkisnee ibillee rakkisnee wallaahi balaan buute. Aboo isin wajji rakkanne sila qoy innillee ni qaba atillee ni qabaattan duuba maal barbaaddu isin. Dhukkoo maarree hin qabanaan jette mee maal barbaaddare anarraa lubbuyyee. Ati si aarsuuf jetti lakkee ati si aarsuuf jetti. Akkasii. Ati lakkee. Eeyyen. Na aarsuufi. Eeyyen. Diigatan fassii kasafa. Aye. Fatishaa kiyyaa ani jechuun abbaa fedhan hin qayyarsiin fedha akkam. Maal ani kan naan galu amma na asofni amma sa'aatii kan akkanatti naan jettu kun naan liqinfamu. Ani haajaa banattu ani dalaga qabna. Ani wanti dalagaa sibichi qaba dalagaa. Akka nama Itoophiyaa guutuu bulchuu si goggoda. Bulchaanuu ka keetii kanatti findaa du'a laal suuta jea si gubbaan samii si jalaan dachi ati ilma namaati. Ayi. Akkas beeka. Amalli sii qaba. Ana badii maalii qaba akkanan nakkaatuuf qoy maa abdii dumaashi maa mata mana kolfisiistan. Fakkeenyaaf amma ati jaalallee qabda. Amma fakkeenyaaf isii tana jaalatte haatee rabbii jecha amma isii tana na jaaladdu yoo jette amma najaati rabbii jecha na jaaladdu yoo jette najaati hin jaalattu fatishaati. Rabbii jecha. Gaafadhu. Social media irra jira dhiisaati. Ni jira wanni jiru numa jiraati. Isin lameen wal jaalattaniiti uummata. Wanni irra diban. Wajji haasawaa. Ati gaafina si gaafadde naa deebisa kaa rabbii jechaa hin jaalattu amma fakkeenyaaf rabbii jechaa wajan bishaan yaa'u ni dhaabbataa bara. Harafu naga daa'imika waxaan social media weeyaan naga daaya. Yaa walaal. Haye. Kanaati fati. Iyyoon mangistiidha akka agartu tana jaaladhu wal jaaladhaa walirraa bareeddanii. Deebii isiin si deebiste ati maana deebii amma afaan Oromoo si gaafadde bara. Sitti mee barka reefu siin jedhe. Yemmuu jirti bara rabbii jechaafuu namni nama jaalatu hii jechuun ifuma si yemmuu jirti bara siin jaaladhaa siin jechuu jirti. Rabbii jecha waan si jaaladhe maal rabbii jecha rabbiif jettee waan gootu ni jira miti. Jaalachuun danda'u rabbiif jecha. Lubbuyyee. Rabbiif jecha obbolummaa si jaalachuun danda'u rabbiif jecha san maal miira. Abbaan kiyya nama 13 dalee. Obbolummaa. Saniifuu. Amma deebisaa si deebistee jirti jechuudha. Abbaan kiyya nama 13 dalee. Afuraffaan fedhuu jechuudha mi? Haqiiqaadha.
Atamma waan biraallee si keessa arge baramma riispeektiin ati Oi kabajaa. ati eno duraanuu tatisha. fatii fira dawwalaa bargaati firatti hin dawwaliin haa kanallaa firatti hin dawwaliin ariifa Maali? zigaala baajjeessa kana firaa dhiisse gaadhaan haa Fitti dawwalini yetti hen. Keef yaani? zigaala adiis nu kaalu bushaashee wal feenaasa zigaala baajjeessa kana firaa adiis nu hubachuu Zigaal jechuun sii galee zigaal jechuun ማለት akkam jeetiin si ibsa. Qaanyii jechuun waa sassaalfatu. Qaanyii miti zigaal jechuun nyaata takka oguu haa nyaannu siin jaan osoo nyaachuu feetuu lakki hin nyaaddu lakki hin Adaba kaa jechuun qaanyii yookaan akka adabaa. zirriu seestee jeeffate shaanu Inni dhaggeeffadhu Dumaashii. Fatiin kalee ka amma akkana haasa'u kuni osoo ammatti san fedhu jette si fedhaa siin ja'a. Yoo ati immoo si filattuun si fedhu siin ja'a. Inni si jaalata zigaa jechuun adaba godhamna si fedha. Macarashaa irra geenne amma waan dubbannee kaan. Macarashaa miti jallate laxu. macarrashaa jechuun naafiti guyyaa macarrashaa dhageessu numu guyyaa irza salaam alaikum nuun jee Waalaikum salaam. Waalaikum salaam jennaan. guyyaa sabbichi saniichitti osuma lubbuu si keessa jirtu osuma lubbuun na keessa jirtu no Haa wal jaallannu jechuudha sii galee. zigaal dhiisi zigaal adiis nu Adaba dhiisii waan garaa kee jiru baasitii natti mii yookaan na jaaladhu. Ani jaami. Ati amma kalee. Maalitti bara waan garaa kiyya keessa jiru an sin miidhu ani amma ani si fedhaa already garuu obbolummaan si fedhaa jedheeni beeki. Eega. maal jetti ni mummura shabahaa akka qaba Sagalee qabu jedhee. Ani sin fedhaa obbolummaan si fedhaa jedhe la obbolummaa qashti kushummee. dooraa isammaa maante obbolee isaa abbaa 13 dalee abbaan kiyya Akkam goonaree anamma atamma amma as bara maal godinaa Galee kudha afuraffaa ta'uun feenuu ati obboleeyyummaa kudha afuraffaa akka taatuun feenuu siin jechuu jirti dubbii gabaabaa. Saati obboleessa. Neena dhagaye dhiira biraa waraabessi na jalaan nyaanne maaf isirra maraadda isaan dhiirtii bareedduun na jirti tasii ciituu immoo ofirratti hin dawwaliin laal na si gubbaan samii na jalaan dachii beeke jidduu tana laal akka bobbaatee galtu ilma namaa ta'etis waan nama kan irraa aangoo qabaatte nama kan irraa aangoo qabaatteeti miti laakiin onneetii yaatu si jaalate malee nama kan irraa aangoo qabaatteeti miti nama dhiira biraatiin atis akkan waan jaalatamteefi namaa ol taate malee haa. La, an akkasi of hin yaanne kaasitti meemi amma. Dhagaye. Laal of waliin kaasinaa. Soota jee. Of waliin kaasnee barsitti mee dhugama jiru sitti mee. Obboleetii maaree mana dubu. Indazaa onu. Si jaallatti ati maaliif wanni jetta qoe? Egaa maa fudhatu. Najaati strong maanii bakka walii galaan jiru fi najaaf xanaaf najaati. Gargaarsa siitiin dhaabbatee mee? Strong woman kun mana si Oromoffaan dhiiroo. Shamara jabduu jecha walii galaan jiru. Akkasiisa. Fatishaa isiin gargaaree mi'an? Dhugama himuu didde dhugaa jirtu Justin jiraa miiree Waan si jaallattuuf ilaal bikka jaalalaa yoo buusnee ilaallee waan si jaallattuuf. Already xaafantaa ishii ilaalaan jirtu as biratti ishii malee xaafantaa ishii ilaalaan jirtu sii galee. As bira ani sitti mibi example sii kenna. Xaafantaan isii atumaree atuma. Anamma xaafantaa sitti himte isiinuu arafaatu sitti himte amma obbolummaa ni accept amma yoon si godhe ammaatiin ani yookaaniif si jaalladhee ati yoo intini obbolummaa callistee accept na goote hagam ana fayyadaa jirta. Obbolummaan abbaan kiyya 13 dhalee 14ffaan fedhuu jettiree. Si malee. Koolaa fi siireesii dubbanne kaa siireesii yeroo dubbannetti booda irratti miidhamtuudha amma beektaa namni lamaan wal fedhee waliin deeme bareedduudha. Just yoo garuu waliin muudii qabatan muudii ni. Najaat salaamu alaikum obboleettii biyya qaali. Maali ni beektaa amma yaani isaan nuggulee jira fadhiinii fi jaalaltii dirqiin taatu. Ani doona oolchaa. Hin oolchu. Haala kana gara bas hin dirqisiin lubbuu ragaba keessaa natti ergi
Sawanteef Maal irraa goota raqama kee? guddaa irraa qabda isittis ni falmita. Kana wanni Ammas guddaan respectiin illee hin jiru laala ammas bira waan baay'ee